waan dubbisne akka yaadannuuf jedha barnoonni warraa barattoonni kan high schooliis ta'e kan yuunivarsiitii kan sadarkaa maastersiis akkasumas namni kamuu waan dubbisee yaadachuuf yookaan akka hin daganneef akkamiin dubbisuu qaba kan jedhu wantoota qorannoo irratti hundaa'anii jiraniin sinee dhiyeessa mee hanga dhumaatti hordofaa. Mata duree kanas egaa kan hin qabadhee dhiyaadhee gaaffii karaa koomentii naa dhiyaatanidha. Mee nam tokko waan dubbisee akka hin daganneef yookaan akka yaadatu maal gochuu qaba kan jedhu kan jalqabaa dubbisuudha. Nam tokko waan hin dubbisne yaadatu waan ta'eef jalqaba dubbisuun hin dursa waan hunda. Yeroo jalqaba dubbisnu xiyyeeffannoo fi tasgabbiin dubbisuun yaada isaa hubachuudha. Yaada isaa malee shamaddaduu osoo hin ta'in meemoraayiz gochuu osoo hin ta'in andarestaand gochuu ergaa maalii kennaa maal jedhaa jira kan jiru hubachuudha malee shamaddaduun yookaan meemoraayiz gochuun gatii hin qabu. Xiyyeeffannoo fi tasgabbiin yaada wantichi jedhu hubachuudha marsaa jalqabaa. Marsaa jalqabaa kana yeroo dubbisnu hunda dubbisnu yaadni isaa isiniif galuu qaba. Haa ta'u malee jechi orderiidhaan isinii qabamuu dhiisuu danda'an barbaachisu marsaa jalqabaa irratti yaadichuma hubachuudha inni guddaan. So first reading yaada ergaa inni kennaa jiru mata duree sana yaada isaa hubachuudha malee meemoraayiz gochuu miti. Kanaaf egaa marsaa jalqabaatti hunda qabachuun hin yaadamu. Akkasumas jala muruu, noottii baasuu, yaadannoo baasuu maal hin barbaachisu marsaa jalqabaa yeroo dubbisu mata duree tokko. Lammaffaan rivaayiz gochuu irra deebanii dubbisuu riviizhinii. Inni kun egaa marsaa lammaffaadha. Jalqaba kan dubbisnu yaadicha hubachuufidha. Ergaa maalii akka kennaa jiru. Akkasumas lammaffaan immoo yaadicha erga hubannee booda sammuutti qabachuufidha. Yaadicha hubannee sammuutti qabannaan osoo waa'ee yaadichaa barreessaadha manillee barreessinaa osoo dubbadhaa dhabees hin dubbanna jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa yaadicha hubachuudha. Inni lammaffaa immoo sammuutti qabachuuf. Yeroo kana maal gochuu qabna? Tokko kan jalqabaa dubbisnee riviizhiniif yeroo dheeraa fudhachuu hin qabnu. Fakkeenyaaf kan jalqabaa guyyaa tokko dura dubbisne taanaan riviizhiniin guyyaa 2-3 sanaa ol fagaachuu hin qabu. Walitti dhiyaachuu qaba jechuudha. Guyyaanan marsaa jalqabaaf lammaffaa dubbisne walirraa fageessuu hin qabnu. Yeroo lammaffaa kana immoo maal gochuu qabna? Yeroo rivaayiz goonu kana jala muruu, halluu adda addaa dibuu, yaadannoo keessaa qopheeffachuu. Erga dubbisnee booda bakka important point kennu jala muruu dandeenya, halluu adda addaa dibuu dandeenya, akkasumas yaadannoo qopheeffachuu dandeenya. Haa ta'u malee jala muruuf halluu adda addaa dibuun kun yaadannoo qopheeffachuu wajjin waliin moru, wal deggera malee. Inni gad biraan wanta yaadattan tokko wajjin wal qabsiisu yeroo waa dubbistan meemoorii paalaas jedhama. Yeroo waa dubbisnu wanta waa yaadannu even peejii isheeyyuu bakka isheeyyuu kitaaba sana gara olii jira moo gara gadii jira bakka akkamitti dubbise laabireeriitti dubbise moo manatti dubbise moo sireerra ciisee moo kan jedhu bakka wajjin wal qabsiisnee yaadachuu. Mata duree kanaa yookaan waa'ee kanaa bakka akkanaatti haala akkanaan taa'een dubbise kan jedhu wal qabsiisuun barbaachisaadha. Walumaa galatti garuu focus on understanding bakka hubachuuf yaada isaa akkasii galuutti qabachuudha malee shamaddannee masmaraanii sammuutti qabachuun gatii man qabu hin bada waan ta'eef. Inni gad biroon sagalee ol kaasanii dubbisuu reading out loud bakka namni hin jirre hin jeeqamne jiraannaan sagalee ol kaasnee dubbisuu. Sagalee yeroo ol kaasnee dubbisnu sagaleen keenya gurra keenya seena. Sagaleen nuti dubbisnu deebi'ee gurra keenya seena. Kanaaf jalqaba dubbisnee irraa gara sammuu dhaqeeraa ammas yeroo ol kaasnee dubbisnu immoo isa ijaan dubbisneen dabalata karaa gurraa immoo ammas gara sammuu seena. So wanti dubbisne kun karaa lama gara sammuu deema jechuudha. Kan jalqabaa yeroo ijaan dubbisnu. Kan lammaffaa immoo yeroo sagalee isaa gurra keenya deebi'ee dhaga'u yeroo ol fuunee dubbisnu gara sammuudha. Kanaaf carraan yaadachuu keenya ol kaa'adha. Akkasumas sagalee ol kaasanii dubbisuun xiyyeeffannoo keenya ni dabala. Distiraakshiniin nurraa ittisa jechuudha. Akkasumas hirribni akka hin qabne akka hin mukoofne kana gochuuf ni gargaara. Dabalataanis kan gochuu qabnu yeroo waa dubbisnu hiika jecha tokkoo hiika seentensii sanaan bira darbuu hin qabnu. Hiika jecha sanaa wanta seentensiin sun jedhu hubachuun barbaachisaadha. Akkasumas wanta dubbistan hiriyoota keessan waliin diskees gochuun barbaachisaadha. Yoo hiriyoota qabaattan wanta dubbisne sana teessanii kitaaba cuftanii akkas jedha kan jedhu diskees gootu. Yeroo akkasii isin kan fiddan hiriyaan keessan kan fidu sammuu keessan keessatti hafachuudha. Mata duree guddaa ta'e immoo xixiqqeessinee
caccabsinee dubbisuun hubachuu. Fakkeenyaaf waa'ee siivil waarii dubbisaa jira taanaan siivil waarii guutummaa isaa osoo hin ta'in ispeesifik batilii waan akka guyyaa akkasitti achi ta'e kan jedhu ispeesifikaalii caccabsinee mata duree sana gadi irree barachuu. Dabalataanis wanti nuti dagachuu hin qabne daree barnootaa hundarratti argamuu yaaluu. Kilaasii hundarratti argamuu yaaluu. Kilaasiis yeroo seennu seennee sa'aatii sana qofa dabarsuu osoo hin ta'in yeroo barsiisaan barsiisu hunda isaa hubachuu yaaluu. Fookesii keenya guutummaatti itti kennu. Wanta barsiisaan jedhu sirriitti hubachuu yaaluu. Daree hundumaa hanga danda'ametti sababa tokko malee hafuu dhiisuu. Osuma nu dhukkubuullee osuma dadhabnullee seenuma qabna. Yeroo seennu immoo seennee dabarsuu qofa osoo hin ta'in maal barsiise waa'ee maalii barsiisaa jira yaadicha hubachuu qabna. Yeroo yaadicha hubannu immoo yaadannoos noottis qabachaa deemuun gaariidha. Garbiraan bakka itti dubbistan qabaattan adda baafadhaa. Tokko tokko amma yeroo muuziqaan jiru kan sirriitti dubbisee yaadatu jira. Tokko tokko laabireerii bakka sagaleen hin jirre kan jaallatu jira. Tokko tokko immoo qofaasaa kilaasitti kan dubbisuu jaallatu jira. Bakka isiniif ta'u isinitti beekachuudha. Akkasumas mata duree isin galle tokko yookaan isin jibbisiise tokko erga hanga ta'e dubbistanii booritti deebuu wayyaa har'a osoo isin jibbisiisu osoo hin qabatin bira darbuurra booritti deebuu keessan wayyaa har'aaf mata duree biraatti dabartanii. Garbiroon kan gochuu qabnu namoota biraa barsiisuun yookaan qo'achiisuun of barsiisuu. Wanta dubbisne tokko nama biraa barsiisu, nama biraa qo'achiisu. Yeroo akkasii moor ofii keenya deebinee yaadanna. Akkasumas tuutoriin adda addaa ni kennama taanaan riviizhinii barsiisaan mata duree barsiisee tokko rivaayiz hin godha taanaan isaan akkasii hordofuu. Garbiroon of qoruudha. Mata duree tokko erga dubbisnee booda waa'ee sanaa dhannee qormaata waa'ee sanaa irratti jiru ilaallee qormaata sana hojjennee of ilaaluu. Hangam hubanneerra hangam nu galeera kan jedhu. Garbiraan of badhaasuu. Wanta dubbisne tokko sirriitti hubanneerra taanaan of badhaasuu of jajjabeessuu. Akkasumas dadhabina keenya sirriitti madaaluu. Yeroo qo'annu sagantaa dheeraa baasnee mata duree kanaa guyyaa akkasiin dubbisnee qopheessinee yeroo sagantaa keenya sirriitti effektiivli hojjennu immoo of jajjabeessuu of badhaasuun gaariidha. Garbiraanis of kunuunsuu fiizikaal heelz baay'ee barbaachisaadha. Of kunuunsuu qabna. Hirriba gahaa argachuu qabna. Nyaata gahaa akkasumas boqonnaa gahaa ofiif kennuu qabna. Galatoomaa turtii gaarii.